Akkam bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo isa jiraataa qabadhee fuula keessan kanan jiru halluu baqannoo Galaaniin jedhama. Sagalee Waaqayyoo iddoo tokko dubbisnee Waaqayyoon kadhanna. Isaayyaas boqonnaa 41 lakkoofsa 8 kaanee nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin. Yaa Israa'el, ati garuu garbicha kooti. Yaa Yaaqoob, ani si fo'adheera. Ati sanyii Abrahaam, sanyii fira kootiti. Ani handaara lafaatii sin fide. Biyya fagoodhaas sin waame. Ati garbicha kooti. Ani si fo'adheera. Ani sin tuffanne. Egaa ani si wajjin waanan jiruuf hin sodaatin. Ani Waaqayyoo keeti. Hin nayin. Ani sin jabeessa. Ani sin gargaaras. Irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba. Kunoo warri si hadheessan hundinuu hin yeella'u, hin salphatus. Warri sirratti ka'anis hin dhumu malee waa'ee hin baasan. Ati warra sirratti ka'an kana yoo barbaadde iyyuu isaan hin argitu. Warri si lolan akka waan hin jirree hin ta'u. Ani Waaqayyo gooftaan kee isa harka kee mirgaa qabe. Hin sodaatin, ani si gargaareera'u siin jedhudha. Waaqayyo inni si furu, inni qulqulluun kan Israa'el. Ani ofii kooti waanan si gargaaruuf. Yaa Yaaqoob raammoo nana. Yaa Israa'el xinnayyoo nana. Hin sodaatin jedhee dubbateera. Ameen. Waan dinqiidha. Hin kadhanna. Gooftaa bara namaa dabaltuu, ganama haaraas namaa laattuu, maqaan kee haa eebbifamu. Gooftaa kaleef ribuu qortee laaltuu, Gooftaa fooniif gogaa gidduu deemuu dandeessu, Gooftaa namni fuula laalaati garaa laaltu, Gooftaa sosochii arraba hidhii namaa laaltee deebii namaa laattu, Gooftaa garaa gaddaa deemu ilaaltee deebii laattu. Nutti dubbadhu. Galaana gamana kan jiran, baadiyyaan magaalaa kan jiran, ijoollee keetti dubbadhu. Ana nama duwwaaf dadhabaa kanatti dubbadhu. Maqaa Yesus Kiristoos leenca qaraaniyootiin. Ameen. Waaqayyo Waaqa jajjabeessaadha. Kutaa ammaa kana yommuu dubbifnu, yaa Israa'el garuu garbicha kooti. Ati garuu garbicha kooti. Anaaf hojjetta. Anaaf ergamta. Anaaf jiraatta. Anaaf bulta waan taateef. Ati garbicha kooti jedhe. Amma si nama teessee dhaggeeffattu kanaan maal siin jedha laata? Ati mormituu kooti. Ati gurri keenan dhaga'u. Ati garaan keenan sodaatu. Ati asraatallee naatta jedha laata? Ati jilbi keenan beeku. Arrabi kee guungummii malee galatan beeku siin jedha laata? Nama sodaachisa.
ilaalachuun gaariidha. Ati garbicha kootiidha akkam carra qabeessa kun. Yaa Yaaqoob ani si fo'adheeraa ati sanyii Abrahaam sanyii fira kootiiti. Sanyii Abrahaam sanyii fira kootiiti. Abrahaamiin fira koo'edha. Waaqayyo Abrahaamiin fira koo'edha. Biyya isaa, lammii isaa, sanyii isaa, qomoo isaa, aadaa isaa dhiise harka isaa duwwaa manaa bahee isa duukaa deeme waan ta'eef. Bara hibboo baay'een, gaaffii baay'een jireenya isaa keessa jiru gara boodaatti hin deebine Waaquma duukaa deemaa ture waan ta'eef. Bara inni tokkitti ilma kee naa dhiyeessi jedhu diriirsee dhiyeesseef hin sassanne waan ta'eef. Karaa Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo, fedha Waaqayyoo irra deeme waan ta'eef fira kooti jedhe Waaqayyo. Fira kooti jedhe. Ati immoo yaa Yaaqoob, yaa Israa'el fira sanyii fira kooti, qomoo fira kooti jedhe. Nama baay'een fira Waaqayyoo miti, fira seexanaati. Fira biyya lafaati, fira namaati. Fira fooniiti, fira biyya lafaa kanadha. Fira Waaqayyoo miti. Gama Waaqayyoon dhaabatu, yaada Waaqayyoo duukaan dhaabatu. Yaada Waaqayyootiin mormaa kan jiraatu baay'eedha. Warra akkasii ittiin morma Waaqayyo immoo. Fira kooti jedhe. Anaaf siin immoo fira kooteedha moo diina kooteedha laata? Diina kooteedha laata? Namoota baay'eedhaan diina kooteedha Waaqayyo. Mana isaa diigaa oolu, nama isaa diigaa oolu sababii ta'eef. Yaada Waaqayyoo diigaa oolu, yaada seexanaa ijaaraa oolu, amala seexanaa ijaaraa oolu, yaada foonii ol qabaa oolu waan ta'eef diina kootiidha Waaqayyo. Ati eessarta? Diina Waaqayyoo moo fira Waaqayyoo taate? Fira kooti, sanyii fira kooti ati jedhen. Si fo'adheera. Sanyii Abrahaam, sanyii fira kooti. Ani handaara lafaatii sin fide. Biyya fagoodhaas sin waame. Ati garbicha kooti. Ani si fo'adheera. Ani sin tuffanne. Nan jedhe. Ani si fo'adheera. Ati garbicha kooti. Ani sin tuffanne. Waaqayyo sin tuffanne. Ollaa si tuffate malee. Kilaasmeetii si tuffate malee. Staafii si tuffate ta'a malee. Iddirii si tuffate ta'a, uqubii si tuffate ta'a malee. Maatiitu lammiitu si tuffate ta'a malee. Sin tuffanne Waaqayyo. Sin tuffanne Waaqayyo. Ani sin tuffanneedha. Ani sin tuffanneedha. Egaa ani si wajjin waanan jiruuf hin sodaatin. Ani Waaqayyoo keetii hin nahin. Ani sin jabeessa. Ani sin gargaarasi. Irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba. Maal akkam dinqiidha? Egaa ani si wajjin waanan jiruuf sodaatin. Mootii baay'een si duukaan jirani. Hiriyaa baay'een si duukaan jiru. Warrumti mana tokkotti waliin galtan illee kan si duukaan jirre baay'eedha.
ansi duukaan jira siin jedha Waaqayyo. Ansi duukaan jira siin jedha Waaqayyo. Namooti baay'een sin hubatani si wajjin hin jiran, yaada kee wajjin hin jiran, yaadi isaanii iddoo biraa, fedhiin isaanii iddoo biraa, sagantaan isaanii iddoo biraa, si faana hin jirani, yaada kee duukaa hin jirani. Waaqayyo gooftaan maccaa ani yaadaan si qabeera jedha. Si wajjin hin jira jedha. Waaqni Yaaqoob, Waaqni Israa'el. Hin sodaatin. Kunoo warri si hadheessanii hundinuu hiyyeella'uu hin salphatu jedha Yaaqoobiin. Warri si hadheessani, warri maqaa kee hadheessani, warri maqaa kee hadheessanii himani, warri seenaa kee hadhooftuu godhanii himani, hiyyeella'u jedhe Waaqayyo Yaaqoobiin. Siin obboleessa koo obboleettii ko, warri seenaa keetti maqaa keetti dhoqqee dibane, warri maqaa kee hadheessan, seenaa kee hadheessani, maalummaa kee hadheessani, hiyyeella'u jedha Waaqayyo gooftaan. Hiyyeella'u jedha Waaqayyo gooftaan. Hiyyeella'u nan hiyyeellaasisa jedha Waaqayyo. Hiyyeella'u hin salphatu jedhe Waaqayyo. Dhageesseetta. Hiyyeella'u hin salphatu warri maqaa kee hadheessan ameen jedhi ganama kana. Warri sirratti ka'anis hin dhumu malee waa hin baasani. Warri sirratti ka'anis hin dhumu malee waa hin baasani. Ati warra sirratti ka'an kana yoo barbaaddeyyuu isaan hin argitu. Culloo isaanii lafarraa balleessa Waaqayyo. Warri si lolan akka waan hin jirree hin ta'u. Attam dinqiidha Yaaqoob kanaa wanti Waaqayyo dubbatu. Ati garbicha kooti. Ati sanyii Abrahaam, sanyii fira koo sana. Warri si hadheessani hiyyeella'uun salphatu hin badu. Hin badu. Namni maqaan kee si hadhaa'ee jirta laata ganama kana? Namni maqaan kee xuraa'e, namni ufumaa lafaa ka'ee taappeellaa ati hin qabne sitti maxxanse, gadi baateef ol lixuu kee dhandhisisuu ka'u, yookiis afaan biraatiin tashamaaqee የምትመላለስ jarri deebi'anii argamanii jedhe. Obsi obsi ushururu, obsi obsi ushururu, warri sini pisaan baduuf jiru. Obsi obsi ushururu, obsi obsi ushururu, warri sini pisaan baduuf jiru. Maanila maanila ni riba si dhawu. Maanila nuffachuu si jibbisiisu. Maanila naasaa si jibbisiisu. Maanila nyaatarra, jireenyarra, du'aan si filachiisu. Warri maqaa kee hadheessan, warri sirratti ka'an barbaaddeeyyuu nagartu jedhan. Waaqayyo diinota Israa'el, diinota Yaaqoob baay'ee isaanii lafarraa balleesseera, seenaa dubbisuu dandeessu.
Ani biyya Israa'eliin jira miti biyya Oromoon jira biyya kanan jira. Waaqayyo gooftaan maccaa warra maqaa kee hadheessani warra lafumaa ka'anii sirratti ka'an kana hin dhumu malee waa'ee hin baasan naman ta'ani. Waaqayyotu afaan ishee wal dabarsa. Ati garuu fira Waaqayyoo moo fira Eewuti? Mandara seexanaa keessa sorongaa ooltee dhuftee an fira Waaqayyooti hin jedhin. Mandara seexanaa keessa soroobaa ooltee deebitee dhuftee waan illee soroobaa suufaa ooltee akka sa'aa suuftu mandara meeqa kee jooraa ooltee dhuftee ani fira Waaqayyooti hin jedhin hin ta'u. Inni si waame qulqulluudhaa isinis immoo jireenya keessa hundumaan qulqulloota taa'aadha sagalee Waaqayyo. Ati garbicha kootiidha. Isin immoo ati garbicha diiyaabiloos isin jedhaa laata? Tokko isin keessaa seexana jedhe warra bartootaatiin. Namumadha kan jiru kudha lamaanuu garuu tokko seexana isin keessaa jedhe. Anaan maal jedha siin maal jedha obboleessa koo? Ganama of ilaaluuti. Kanaachi warra si dhiphisan waan si dhiphisan laaleen hin darba. Hundumtuu hin darba. Quufis hin darba, yuumnis hin darba. Waaqayyoo bara baraan jiraata. Gooftaatti gammadaa isiniin jedhaa dabaleen jedhaa gooftaatti gammadaa jedhe Phaawuleen. Waan nama gammachiisu biyya lafaa keessa baay'ee hin jiru yiti. Kanaaf ani sin gatu sin dhiisu ni jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa amanamaadha. Haa kadhannu. Ati fira kooti jette. Sanyii fira kooti jette. Anaan maal jetta? Jara kanaan maal jetta? Nu maari. Nu maari. Nuun maal jetta maqaa maalii nuu baafta jecha maalii nuu laatta akkamitti nu ibsita nuun jireenyi keenya fuula keetti define gaafa ta'u maal fakkaanna laata? Nu maari. Nu waaressi. Fira seexanaa ta'utti nu eegi. Fira warra biyya lafaa ta'utti nu eegi. Fira albaadhessaa ta'utti nu eegi. Fira Waaqayyoo of qabee of eegee isa mul'achuudhaaf jiru ilma Waaqayyoo warra eeggatu akka taanutti nu gargaare. Warra dhukkufatan yaadadhu. Warra waldaa kee lafatti baqatan dhaban yaadadhu. Warra waldaa kiristaanaa biyya lafaa baqatanii waldaa dhufanii waldaa keessaa immoo garatti baqatan warra wallaalan yaadadhu. Biyya lafaa baqatanii dhufanii mana kee keessa akkatti jiraatan warra dhaban hundumaa yaadadhu. Inni gara nama wallaashisuun hammacee maqaa keetiin kan rukutame haa ta'u. Fayyinniif nagaan si biraan hundumaaf haa ta'u. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti fudhaa eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif ibsinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessa itti adeemsu nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti, Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. Istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameeraa Dirree Haaraa Dabbabaaf hojjettoota mo'aa maraan Waaqayyo sinaa eebbisu jechaa. Ati fira eenyuti? Guyyaa gaarii.